Abbaab Eh? mee birrii wayinaa kenni samoon kana miizeen ta'ee be Miizee maaliif ta'a? micoo saniifan miizee ta'e ka hiriyaa xiyya saniif Maal si goota ree birri? birrii laal meekaappii jira jedhika meekaappii fi uffata waan garagaraatti bitama caammaan illee bitama bakka waan tokko tokkoof birrii 10,000 na barbaachisa. Meekaappiin immoo maal? Kan fuula faa bareechifatan kana ka Dhoqqee dibdibatan kana? ani meekaappii jedhama. Akkamitti maqaa akkanaa argitaniif jira? Afaachukaa amma birrii 10,000 sila kan namaaf miizee taatee kana hunda baafte odoo ofii heerumte meeqa baaftan? Inni maasirratti baay'eedha kaa. Hoo ka'iiti lama nan xaarsin intala to'i. Erga 10,000 kaffaluu kiyyan oolle. Achumaatis miizee wayii barbaadadhuuti faana badii waan badee wayii. Maal kun birrii si qaayii jiru? Sila amma birrii 10,000 kaffalee too nama miizee taatee gaafatee heerumtu meeqan kaffala? Kan haateetitti nimin of ajjeefti. Kan deeme kun ootas. Abbaab shaggarii hulaa shan banaadhaan kun maal inni naan galle? Akkam? Sirbaan du'aalan gosaa tokko irratti akkas jedha hulaa shanan finfinnee jechuu isaati. Akkas ta'in naareen beekoni. Maaliif barbaadde atiis? Beekuma afani. Hulaa shanan finfinnee kan talatu tokko karra qirxiiti. Karaa kaabaatitti kan geessu kunoo salaalee fi fiichee fa'a. Tole. Lammanni immoo karra qoreeti. Kara kunoo walisoo kana walqixxee dabalatee kara jimmaatitti kan geessu inni tokko. Inni tokko immoo karra alloo jedhamu. Walloo kamisee fi raayyaa kana kan geessu. Inni afuraffaan karra qaalluuti. Qaallittii kana dabalatee kunoo kara bishooftuu kanaa fi adaamaa harar kana fa'aa kan geessu karaa kana. Inni tokko immoo kanoodha karra gafarsaati. Amboo fi Wallagga kan geessu hin jiraatire kunoo karaan isa. Akkana edha. Abbaa sinii sirbuun barbaade. Maalaa sirbe? Sirban sinii sirba kaa. Abboonatti iyyan akkanaa numa tana dhukkubaa jiraat siin jedha. Maanni isinitti iyyuu sinii sirbaan jire isin na dhaggeeffachuu dadhabdanii. Ciccikuma keetu hin danda'an. Sirbi bakka. Yaadama maaloo inta shankoora namurii alalshee laaltu tufaa. Yaadama maaloo karaa mana keenya eegi barrisee marraa kadhufaa. Yaadama maaloo odaa guddaa karra keenya shimbirroon irratti yaate. Yaadama maaloo silaa maaloo duukoo qabdaa egaa qoobummaa na nyaate ana. Kottu na laali jirroo kottu na laali ija. Jaalalli kee na waraache kan baranaa malli maali kottu na laali dammaqoo kottu na laali ijaanii jaalalli kee na waraache kan baranaa malli maali. Durumaa sagalee akkanaa qabattee jechaan tana ture. Qabamee sintu na dhaggeeffanne malee. Afachuu waan barumsaa fiddeemu sagaleen kun durumaa sagalee marra kana qabattee beessaan ta'a. Uumama irratti barumsaan. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalala lafa jirtanitti isin akka qabu jecha mandara TikTok irraa xiqqoo ishii YouTube itti akkas jechaa jirra. Lamman isaayyuu wal cinaa ofuudhaaf jenne. Kanaafuu Galaan Miidiyaa subscribe like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Linkiin isaa baayoo TikTokii kiyyaarra kaa'eera achumaan seenaati subscribe na godha. Horaa bulaa deebana isiniin jaalladha. Yaa haadha koo tarrafuu tokkoo du'e lamatti hafuu lama yoo du'e tokkotti hafuu. Sadii yoo du'e maalitti hafuuni gaafii uummata Oromoo Salaalee kan gaafa agarii tulluu faanti jimaa tulluutii fi hirkoo tulluu faa jedhanii ijoolleen haadha takkaa obbolaan sadi funyootti rarraafamtu sana uummanni Salaalee walaloo kanaan geerare seenaatu jedha anaa miti. Maaliifi ilmaan haadha takkaa obbolaan sadan Oromummaa yakkamtee guyyaa tokkotti funyootti rarraafamte sun hinanne nachisiisne Oromoof Oromiyaadhaaf jedhaniiti. Agarii tulluuni jagna goota Oromooti nama mootummaa bara sanaa taa'eef ka'ii dhoowwee irrii balleeshii dhoowwe nama lubbuutti ishii taphate har'a yaadannootu malaaf seenaanis dhaloonnis isaan haa yaadatu jedhu lubbuun isaanii lafa nagaa haa boqattu. Wanni dhalli Oromoo beekuu qabu agarii tulluuni goota dhugumaa yeroo sanatti nama mootummaa sana falmaa ture
Jimaa tulluuti firkoo tulluu obbolaan isaa lamaan garuu sababa obbolaa isaa ta'aniif qofa gaafa agariin qabamee afaan diinaa bu'u turtii ji'a tokkollee odoo guutii warri diinaa murtii itti laatte agarii tulluutti. Jimaa tulluuti firkoo tulluu garuu sababii obbolaa hagarii ta'aniif qofa hagarii wajjiniin funyootti rarraafamte ilmaan haadha takka obbolaan sadan. Agarii tulluu goota yaadannootu malaaf dhaloonni waan kana qoradhaa. Namni seenaa isaan beeyne bishaan gabatee irraati gara argetti jallataa. Namni seenaa ofii fidee sin irratti fe'u barbaada. Ijoollee nama seenaa ofii beeku haa taanu of dudduuba keessan qoradhaa. Isiniin jedhaa kanuman isinii dhaama waan biraa maalan isinii dhaama silaa. YouTube ho'itis kun akka banachuu goone YouTube sanas subscribe nu godhaame waa zabanaa kana maqaa isaatis hin beeknu. Like godhaniiti jammaran jedhe kana godhaniiti subscribeis godha shareis godha hojiiwwan babbareedaa tokko tokko qabannee irratti dhufaa jirra. YouTube subscribe like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Galatooma horaa bulaa deebanaa uummata Oromoo kaaba kibba bahaa dhiyaa giddu gala keessaaf ala akkasumas xinnaa guddaan keenya isiniin jaalladha.